ayyaana kee dilbii eebba kee tirfii gammachuun kee dinqii biiftuun kee warqii nama deebista sirrii ni araarsita rabbitti baga geessan hordoftoonni amantaa musliimaa maraan isiniin jechuu barbaada. Eegala nagaan xumuraa amantaan gargaartamus oromummaa namummaa narraa qabu isinan jaalladha hunda keessan fiitii karaa Saudi Arabiyaa kanarratti waan baay'een argee rakkoo guddaan na qunnamee ture. Alhamdulillah rabbil alamin rabbumatu arraan naga'eeni jecha kanallee akkan ibsadhu ati naafeeruu keetiif jalqaba guddaa galatoomii ani haasaa kana yookiin dubbadheera taa yookiin hin dubbanne maa inni jalqaba yeroo nan dhufu baara irratti jechuudha baarri ka'ee yeroo baarri ka'u karaa Yamanii kana namoonni baay'een hin beektu keessattuu warri dhiiraa baarri tasa ka'eenii oomachaa beektaanii yeroo kana qilleensi fidee bishaanuma darbata doonii kanarratti fideetuma darbata bishaan kun nama biraarra irra bu'uuni yeroo utaalee dhufu anumarra bu'a animmoo afaanin bana ta'ee naasuu ta'ee hin beeku baarri kun baay'ee xiraa beektaanii dhufee afaan kiyyatti kan inni bakka galuuni. Afaan nan bana ta'ee an Allahu alam rabbii malee wanni beeku hin jiruuni. Dhufeetuma afaan nagal nam kuufee bishaan kun bakka dhufee morma nagayini. Yeroo akkas ta'uuni doonii kana keessa silas bidiruudha beektaa dooniin kun. Bishaan dhufee guuteeni. Yeroo bishaan guutu maal godhuuni warreen doonii oofanu jaarkaanii zayitiin beektaanii hayaat kan jedhamu sana. Jaarkaaniin sun muramee jechuudha isaan jechuudha namni inni kaanii warreen ni dallaalle maannoo raddaatiin doonii jechuudhaani. Keessaa waraabanii gatu. Dumarra maal ta'uu kan deema na dhukkubee jechuudha naas ta'uu ku jammareeni bakka anuuf hin beekuun ijoolleen kun maashaallah ijoolluma naannoo tokkooti kan ijoolluma naannoo sidimoo jechuudha wal beeknaani alhamdulillah rabbil alamin jara sana lacheen gidduun jiraani jarri kun ofitti na qabanii jechuudhaani sanni naas ta'uu ku sanni na intina jedhu san jara irratti ofirratti as ta'uu jechuudhaani ofitti na qabanii baara keessatti immoo dooniin kun kan isiin nama buuftuuni. Isa siin doonii kee baara keessatti nu buufte san achi keessaa gottatanii na baasanii alhamdulillahi rabbil alamin sadarkaa kan har'a ga'e. Itti aansuudhaani waa lama na mudate jechuudha. Osuma deemnu angara caalu namaa waliin hin deemu. Maaliif namaa waliin hin deemne yoo hin deemu yoo nama baay'ee argan nama qabu jennaan. An sababa kana jedheen qophaa deemu. Osuma kana qophaa deemu namoota lama wayii argadhe kan duraan biyya kana dhufanii galanii kaanii marsaa lammaffaa dhufan. Namoonni kun namoota abdii fi namoota gurguddaa wayii fi afaanis hin beeku biyya kanas hin beeku. Osuma waliin deemnuuni araamii yookiin warreen nama saamanu nu qabanii. An harka silaa waan tokko hin jiruuni huccuutti ofirratti diradhee jiru kana malee jechuudha. Osuma intinaa jedhanu namoonni kun waan qabdan kennaa jedhan jara san harka waan jiru Allahu alam rabbii malee wanni beeku hin jiru. Namoonni kun biyya kana keessa seen turanii afaanis hin beeku. Indi daniini achumaan uummanni kun masaaraa Afrikaa qabdi dudduqee yookiin dabbaabasa biyya rabaatti jedhamu isaan jirtiin masaaraa bakka afaan dabarfatte beektaa kilaashii kana tokko suudha achumaan harkaan wal qabatan namoonni kun nama lamaan waan an godhuun dhabee warri kutamuun jammaree beektaan maal waan qabdan irraatti kennitanuu maaliif nu ajjeetti yoo jarri kun hin jedha beektaan afaan kiyyaan nan dhagaanu hin jarri maal godhuutu wal'aansoo inni tokko qabate inni tokko qabate an gidduu kanatti ani yaanni karan itti goruun qabuuni afaan hin beeku nama hin beekuuni osoon kanaan jiruuni naasir nurratti dhiiftaa maali calliftee kanaan nu ilaaltaa jedhu masaaraan sila afaan darbee jiraanii masaaraan kun maal ta'anii isiin qilaacii harkasii keessa galchattee jirti afaan dabarsite masaaraan kun numa tokko garanni itti tokko hin beekuuni kan silaa na ajjeesu jechuudha guyyaa gaafa sana ani kan koo maal jedha ashhadu allah ilaha illallah jedhaani bakka kanarratti jechuudha osoon kanaan jiruuni waan an godhuun nabii nurratti dhiiftaa jedhan sila du'aan jira miti yaa rabbi gaa silas barahaa keessatti situ nafsii kiyya akkas godheeni maalan godha jedhee gira jabinaan jechuudha namichatti kana dhaqee qubasiisa alaamaa maannoo kilaashii keessa jiru sana qubasii kana dhaqee harkaan qabee cabsee qubasee jechuudhaani kilaashii kana harkaa fuudhee nama sana harkaa jechuudha kilaashii kana yeroo harkaa fuudhu namoonni sun maal godhu sila jarri beekumsa qabu nama guguddaanii an ofii kiyyaa hidhimeen kiyyase akkuma isin argaa jirtan namoonni kun masaaraa kana fudhatanii badanii caakkaa wayii jirti. Angaran itti godhuun dhabee jarri nagatanii fiiganii. Jarattiin kun maal gooti? Xiqqoodhuma sii turteenii jamaa jiraa waammatteen jechuudhaan. Yoon gara bitaatti godhe garan itti deemuun beeku. Yoon mirgatti godhe garan itti deemuun beekuuni. Maalan godheeni? Guyyaan gaafa sanaas rabbi, guyyaan as rabbi.
yaa rabbii guyyaan jedhe guyyaa gaafa nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam boolla wayii keessatti dhossite xalaanni isaanii barbaacha dhuftee jennaan immoo irra keessoo sanatti aduddeen marsite maal jibbifootuun marsite erga immoo jibbifootiin marsite kaate aduddeen dhuftee irrattan kaatte xalaanni dhufee yeroo boolla sana ilaalu boolli sun natoo fakkaataani achumaan dhiistee deemteeni hin beektu warreen amantaa musliimaa jechuudha. Yaa rabbii guyyaa gaafa sana isaan dhossite na dhossi jedhee wallahi muka gabaabduu soondii muka biyya arabaan beektu gaggabaabduu wayii jirti kan qoree qabdu isii jala taa'ee wallahi akka hiruun jechuudha uummata yoo xiqqaate gara nama 50 olii dhufanii motorsaayikilii kana naanna'u nan arganu motorsaayikiliin mabiraatii qabaani dubartii isiitiin dhiira isiitiin ijoollee isiitiin narra marsanii na arguu hin dandeenye osuma akka yoo lakkufti kun natti fi asti na argitee na ajjeefti jedhee aniin kan koo uffata jiraa mul'atti kennanii deeman uffanni jiraa natti hin ta'u uffata jiraa sana keewwadhee harka kiyyarraa biyyoo xaawwadhee karaatti ba'e asfaaltiitti dhiyoo daawwanni sun akkuma asfaaltiitti ba'een namni sadii wayinatti dhufeen ati galgala naan jedhan jira akka sanaa waliin jirta mitiini si mitii naan jedhaniin an silaa afaan beeku jedhan kuba kayya akka kana godheeni gara killa fiitii dubbii kiyya akka qabaani harka kiyya fuutee ilaalta rabbiin amaloo namni harka kiyyarraa biyyoos waa hunda yoo taatee jira akka kiyya qulqulluudhaani achumaan na dabarsite guyyaa gaafa sanaa silaa kanan du'eeni allaattirreen fakiyya nyaattu saaraa keessatti lafeen kiyya illee achi buuteen kiyya haati kiyya abbaan kiyya kan na agarre rabbiin achi keessaa na baase sadarkaa kana naga'eeni guyyaa hadhaa waan kana himuu kootiif alhamdulillahi rabbil alamin ammas rabbii kiyya shukrii galfadhaa mudannoo waan akkasiin qabaan jedha. Tole atillee guddaa galatoomii baga rabbillee si baasee yeroo kana biyya har'aa kana nama rabbi kee galateeffatuu fi galata jedhee akkasumas dhalootaaf illee dhaamu baga si taasisin jedha mudannoo hedduu namatti dhaga'amuudha. Akkasumas yeroo tokko illee fuula rabbii keenyatti akka deebinu yookiis immoo akka galateeffannu nu taasisudha jechuudha. Mudannoo kana keessatti wantoota hedduu barachuu ni dandeessu jechuudha. Akkasuma warroonni hordofaa jirta jechuudha akka kiyyatti. Nama sin gaddisiisa, namatti sin dhaga'ama, nama barsiisas rabbi oolchaa ta'uusaas nama amansiisa jechuudha. Inna guddaa galatoomi sin jedha. Gaaffii lammataan akkasidha. Dhaloota kee keessattidha. Wanta ati qaama kee irraa jibbitu akkasumas ofirraa osoo murtee yookiin kuttee gattee yookiis immoo gatisi jedhu maalidha? Alhamdulillahi rabbil alamin gaaffii kee kana keessatti ilmi namaa tokko kan qaama namaaf kennu kan qaama kan keessiif laatu ajaas ta'ee gaariis ta'ee ni rabbistu sii laatani alhamdulillahi rabbil alamin erga rabbiin qaama kan kee guutuu siif laate guutuu sa ta'uu hir'uu sa ta'uuni qaamni kiyya alhamdulillahi rabbil alamin kan naa kenne rabbi erga rabbi naaf kenne osoo namni naa kenne qaama kiyya keessaa nan jibbaanii yookiin immoo nama naa deebisaan jedhaani. Qaama kiyya kana immoo kan naa kenne erga rabbiin ta'eeni alhamdulillahi rabbil alamin jedhee qaamuma kiyya hundumattuu gammada malee wannan jechuudhaani ofirraa muruu jiru. Rifeensa mataa kiyyaa kana qofee yeroo isin dheeratte qofee irraa muraa qeensa kiyya kana irraa mura malee kanatti kan darbe qaama kiyya keessaa bakki kun fokkataadha inni kun fokkataadha jedhee wannan ofirraa muruu jiru. Maaliif waan rabbi naaf kenne waan inni naa kennetti immoo alhamdulillahi jedhee isa galateeffachuun qaba malee ofirratti jibbuun qabu. Maaliif bor fuula isaa deemuun hin hafuuni. Waan inni naa kenne immoo ofirraa yeroo inni immoo jijjiiru inni bor waan inni na godhu isatu beeka. Kanaaf jennaan qaama kiyya hundumaa nan jaalladha alhamdulillahi rabbil alamin. Tole guddaa galatoomne. Guyyaa jalqabaa kun egaa tarii hin beeku ani odeeffannoo ani dhaga'eedha. Godina Jimma magaalaa Sigimoo keessaa odeeffannoo akkasiin na qaqqabe jechuudha. Eessaa fiddee yoo ta'e immoo dhalootuma yoo achidha iddoo biraatti guddadhu iyyuu siin jedha Oromiyaa keessatti guddadhu iyyuu. Guyyaa jalqabaa shamaraa wajjin wal qunnamtee baay'ee boosse kan jedhu odeeffannoon jira. Hangam sababni ati boosseef maalidha? Shamarra yeroo jettu kana keessatti gaaffii kan kee naa ibsuu qabda beektaanii shamarra guyyaa jalqabaa wal qunnamtu gaafa jedhamu wal argitu osoo hin taane diiteelisa sii gala beektaa diiteelisa wal qunnamtu gaafa sin jedhu lafiiti yookiis immoo qaama qaamatti wal argitu osoo hin taane wal qunnamtu gaafa jedhamu akkasumatti siif gala jechuudha yeroo sana hin boosseedha. Maal seeti beektaa bakka wal qunnamu jedhu kanatti ilmi namaa tokko gaafa namaa wal qunnamu hin jaallata erga jaallate immoo wal qunnamaanii wal qunnamtiin immoo silmaa karaa baay'eetti hiikkachuu ni dandeessa. Yeroo gara wal qunnamtii kanatti dhuftu qalbiidhuma namaatitti gammadee tanaadha malee nama hin boorsisu. Maaliif yeroo sana keessa gammachuu waan gootu hin dhabdaani garuu immoo qalbii
qalbiidhuma kiyyatti gammadee bakka hanga guyyaa har'aatti gammachuudhaan simataa ta'a malee yoo boo'ee hin beekuni hin boonye waan kanarra. Okay. Garuu odeeffannoon jira. Ammallee dabalee nan jira. Osoo ni challenge ta'e sin adaba sin nyaachisa ture garuu erga diddee maal gochuu hin danda'a. Akkasuma gaaffii kiyya inni taanu maal jedha? Gaaffiif deebii mana namaatti maaliif hin gaafatamne moo namatu sin gaafatu jedha. Garuu jedha. Odeeffannoon jiru viidiyoo namni naa waraabisiin jedhee yookiis immoo namni gaaffiif deebii si gaafatu viidiyoo beektee yookiis immoo akka maletti waraabdee namaaf ergita sababa kanaa namni si dhiisee hangam dhugaadha. Ifa godhi. Anis immoo nagarree guyyaa tokko si mana namaatti gaaffiif deebii godhe abadaa hin agarre. Durii kaasee hangan si barettis. Maal seene deeka? Waa'ee gaaffiif deebii jettu kanarratti mudannoo guddaa nan qabaani. Mudannoo nan qabu kunis immoo yeroo tokko yoo yaadattan ta'ee warri beektan hin beektu warri hin beekne immoo asumaan barumsa isiniif haa ta'u. Yeroo sana keessatti an takkaa gaaffiif deebii nama kamiifuu gaafatamees hin beeku namnis na gaafatee hin beeku. Garuu yeroo tokko keessa gaafatamee tureeni barruu wayitiinis naa dhiyaatee ture gaaffiin. Erga gaaffiin naaf dhiyaateeni gaaffii kanas immoo kan na dhiyeesseeni mubee 430 hundi keessan ni beektu. Saatii kana keessa chaayinaaliin kiyya na jalaa cufamee jira na adabee jira. Chaayinaaliin kiyya immoo saatii na adabee jiru sana keessatti namni tokko waan tokko irratti hojjechaa tureeni yeroo inni dhaqee rakkoo keessa galu chaayinaaliin isaa sammuun isaa bakka waan baay'ee yaadaani. Maa inni miidiyaa kanarratti haasoftee dubbattee nama bira deemtee kaatee yeroo inni si adabu baay'ee sitti dhaga'amaani. Anatti yeroo sana keessa dhaga'amee tureeni inni garuu gaaffii kana na gaafatee ture gaaffii sana immoo isaaf hin deebifne keessa baanee gaayaa jechuudha. Walitti xiqqoo zannii banneerraani. Inni zannii natti badeeni bakka ansi gaafadhee jennaan maaloodha girdoodhuma jala teessanii maaloo minaaminii jedhee dubbattee tureeni. Garuu maa inni dhugaa isaati nama aarsaani osoon gaaffiidhuma isaa jalqabarraan fuunee rakkoo hin qabu. Gaaffii isaa irraa fuudhee ka'ee deebii hin deebisneeni asirratti jechuudha. Itti aansee yeroo amma waa'ee gaaffii naan jettu kana keessatti namni takkilleeti gaaffii na gaafates hin jiru anis immoo eeyyamamaa miti namaaf. Maaliif beekta? Ani akka rabbiin isinitti maanii gaaffiif deebii kanarratti amma kana eeyyamamaa miti. Maaliif waan deebisuu qabdu hin deebistaa waan siif hin taane immoo inuma dhiiftaani. Sababa kanaa dheedanichi gaaffiif deebii namni naan dhiyeessineeni anis immoo nama gaafachuudhaafis abdii hin qabu. Sababa isaa immoo inshaallah viidiyoo biraa irratti isiniif ibsuu nan danda'ani waan an dhiiseef mudannoo guddaa nan qabaani yoo qaamni kiyyassi malkiin kiyyassi ijoollummaa qabaate nama waan baay'ee dabarseedhaani biyya nu keessa ture magaalaa Finfinnee keessatti waan tokko na mudatee jiraani waa'ee gaaffiif deebii ta'u waan biraas haa ta'uni isa isinitti immoo akka kanatti yeroo biraa viidiyoo biraatiin isinitti himuu danda'ani garuu eddee intinaa jette kanarratti immoo maal seete beekta bakka narkaa jutee ishiniidha yaati. Viidiyoo saatii tokko fa'aa waraabdee namatti kennita jettu sarara irratti an viidiyoo saatii tokko miti viidiyoo daqiiqaa 10 iyyuu waraabee namaa kennuu hin jaalladhuuni. Gaaffii kan kee akka kanattan siif deebisaa jechuudha. Okay, garuu mana kiyyatti asumarraa singilatti fedha mana kiyyatti gaaffii deebii gochuudhaaf eeyyamamtee dhufuu keedhaaf hedduu galatoomi siin jedha. Hordoftoonni kiyyallee asumarraan galatoomi baga mana saarootti iyyuu argamte jedhaati. Koomentillee godha akkasumas akkuma daawwataa jirtan kanatti jechuudha. Gaaffii kan biraan jedha akkas jedha. Dubartii umurii meeqaa fuudhuuf karoora qabda? Sababiin isaa garuu dubartii umuriidhaan fuudhu moo jaalalaan fuudhu? Bakka kanarratti maalni gaaffii natti na gaafatte kun gaaffii baay'ee bareedduudha gaaffii barbaachisaadhaani. Dubartii umurii meeqaa fuudhuu feetaa? Kan hin murteessu immoo umuriidha moo jaalalaa bakka jettetti ani kan murteessu jaalala murteessa malee idimeen hin murteessu beektaa. Kan idimee waggaa 10 yookiin 15 fuuteenii har'a wajjin jiraattee bor waan isin taatu hin beektu. Kanaafuu innaan idimee immoo saggaadha jedhu beektaa jedha sun idimee saggaanoo jedhama beektaani. Garuu immoo kan idimee ammanaa fuudhaa jedheenii murteessuuni waan rabbi namatti qabeedha beektaa. Amma shayii maa inni jaalalaan jaalalli qulqulluun jiraatee innaan isin na jaallattee an jaalladhee jennaan nama naaf taatu taate jennaani. Rakkoon qabu kan waggaa 50 yoo qottaaniin ani si jaalladhee isin na jaallattee nama naaf taatu silas guutee namaan guutuuni waa'ee
fuudhaaf heerumaa kana keessatti bakka tokkoon hirruu hin dhabuuni bakka irratti sana immoo kan namaa guutu waan rabbi ta'eef jennaan ani idimee miti kan wasaanii jaalala qulqulluu kan idimeen si xiqqoo yoon ka'ee fuudhe yoo sinnan jaallanne maal bu'aa naa qabaani jaalalli yoo hin jiraatin kan immoo mana tokko immoo gadi dhaabuu danda'u yoo jaalalli dhugaa jiraateedhaan jaalalli dhugaa jiraatennaa yoo miidhuu taanaan qalbiin kan keera haa argataani ilmi namaa tokko jaalala keessatti yoo bakkeetti dallanee dhufe mana keessatti gammachuun jiraatennaa yoo miidhuu taanaan jireenya isa guutuu gammadaa ta'a mana keessaa immoo rakkoon jiraatennaan bakkeetti sin gammadu mana keessatti sin gammadu kanaaf an jaalala murteessaadha malee idimeedhaan jedhuun. Umurii meeqa fuudhuuf karoora qabda reetti umurii nama waggaa 50 fuudhuuf karoora qabda jechuudha. Booriyoo sittiin kolfaa. Umurii gaa maa inni yoo akkam ta'e nama waggaa 20 gadiitti malee nama waggaa 20 olii miti bakka gabaabumatti nama waggaa 20 gadi. Nama waggaa 20 gadii fuudhuu barbaadda? La nama waggaa 30 dhaqeen guutiin 20 keessa jechuudha. Tole. Gaaffii. 30 dhaqeen guutiin 20 keessa siif galeeraan. Okay. Okay, siifa qabu, siifa barbaadullee akkasumas nama waggaa namoonni asirratti gaaffii yookiin immoo caarrataa deemuu dandeessu. Namoonni waggaa 20 hanga 30 gidduu jirtan gaaffii jaalala yookiis immoo saanduqa yaadaa yookiin immoo koomentii jalatti jechuudha barreessuu dandeessu. Sigimoon nama waggaa 20 hanga 30 gidduu jiru nam fuudhaa ammayyuu argamee jennaan borillee dhufee fuudhuu nan danda'a jedhee jira jechuudha. Hin beeku maaliin akka inni dhufee sin fuudhu barreeffadhaati dorgoma carraa kanatti fayyadama mucaa qacoo kanatti jechuudha heerumuudhaaf carraan isin darbisin jechuun barbaada. Nan dogoggore? Ishi. Okay, ishi jedheera waan ta'eef kunoo carraa isiniif banee adaraa keessan caarrataa kana biraan darbina. Iddoo biraa deemtanii dorgomtu jechuudha. Gaaffiin itti aanu akkas jedha. Jaallattee moo jaallatamtee jiraachuun jaallattaadha yookiin filattaadha? Akkasumas dhalootaa fi waa'ee jaalalaa keessatti gorsa akkamii qabdaa fi namoonni yeroo baay'ee namoota jaallatamaniin dhiisanii namoota jaallatan filatudha. Ishi bakka jaallattee moo jaallatamtee jiraachuu jaallattaa bakka jette irratti maal seete jaalalli karaa baay'eedhaan jiraani. Jaallatamee jiraachuu karaa hawaasaatiin hojii gaarii hojjedheeni jireenya gaarii nama tokkoof yaada gaarii tokko qabadhee hawaasni na jaallachuu baay'ee tokko nan jaalladhaani. Hawaasni na jaallachuu jireenya keessa jireenya hawaasummaa keessa. Amma fakkeenyaaf akka Jawwaar Mahammad akka Raayyaa Abbaa Maccaa hawaasatu jaallataani. Uummatatu jaallataani. Maaliif jaallatu? Hojii jiraatiin gocha jiraatiin jechuudha. Anis jaalala kanan jaalladhu jaalala akka sanaa nan barbaadaani. Garuu immoo as deebinee gara jaalalleetti immoo yeroo deebinuuni yoo akkam ta'e dhaamsa kana sinuma hundaafuu akka inni ta'u nan beekaani keessattuu shamarran kan keenya yeroo nama jaallattanu yoo akkam ta'e dhiira tokko jaallattanii irraa maraattanii duuka deemtanii naan yoo miyyuu taanaan jaalalli kan keessanii dhaabbataa hin ta'uuni. Namni immoo isin jaallateeni jaalalli sun yoo akkam ta'e waan jaallatee isin argate jennaan yoomiyyuu taanaan isin hin jijjiiru. Waan qalbiin kee barbaade siif godha. Waan ati yaadde hunduma isaa siif guutaani. Nyaattee quufta siin se'u. Dhuddee quufta siin se'u. Akka hanqaaquu yoo cimsitee qabde sirkaa cabbiini laaffiftee qabdaani. Akka sanatti si ilaallataani. Keessattuu warree shamarraniiti kanan dhaamsa dhaamu nama si jaallatu caalaa nama si jaallatu filadhaani. Yoo amma bareeduu dhiisee, yoo amma haalli isaa sitti toluu dhiisee, yoo amma hojii isaa sitti tole. Nama si jaallate jaalladhu malee nama ofii keetii jaallatteetti hidhatte yoomiyyuu taanaan qilleensa irratti haftaani. Amartiin jedhan amma quba keetti jirtutti malee gaafa sitti buute beekamtii jedhan. Iddee kanatti nama si jaallate jaalladhu dhaamsa kiyya amma sirra deddeebi'ee kananis ni himu. Ani ofii kiyyaa nama na jaallate jaallachuurra nama an jaalladhe wajjin jireenya kiyya guutuu dabarsuun jaalladhaan. Tole shamarra hojii dhageessanii jirtu waan isaa isin dhageessaa irratti fakkaata. Yeroo baay'ee miidiyaa kanarratti illee kan boossan hedduun keessan ofii keessan jaallattu dhiirri isin jaallatu haa ta'u malee kunoo inni dhiirri yoo akka isin dabarse nama isin jaallate malee keessattuu gara dhiiraatti yoo dhiirri isin jaallate malee ofii keessan jaallattanii hin haqinaa isin jedhee jira jechuudha. Gaaffiin koo inni itti aanu akkas jedha jechuudha.
gara xumuraatti jechuudha kan inni deemaa jirru kan isin faana gaaffii deebii yookiis immoo gaaffiif dhiyaateef deebisaa jiru Sigimoo miidiyaadha. Ani kan isin faana jiru immoo Saaroonii jechuudha. Asumarraan like, subscribe, share gochuullee hin dagatiin isiniin jedha. Gaaffiin itti aanu addunyaa kanarra hanga jiraattutti namati baay'ee wajjin yeroo baay'ee arguudhaafis wajjin yeroo gaarii osoo qabaatte itti gammaddu eenyudha? Fakkeenyaaf lubbuu koo hin balleessin hanga nama sana argutti fakkaatee hayyoota keessa ta'uu danda'a, gurguddoota keessa ta'uu danda'a, artistoota keessa ta'uu danda'a. Isaan kun filannoo keeti. Namoota ati arguu barbaaddu addunyaa kanarraa osoo lubbuun jiru nan ajjeesin jettee kan hawwituu jettee na gaafatte. Miti? Namoota baay'eetu jira. Raayyaa abbaa macaa alhamdulillahi rabbil alamin. Idimee kiyya yookaanis ammaa kanaa miti. Idimee kiyya sabiyyummaatti hin argeeni. Kanan itti immoo argeeni. Yeroo sana Finfinnee magaalaa Finfinnee keessatti caammaan xaragaa dhufee caammaan itti xaragatee shilingii naa kenneeni. Alhamdulillahi rabbil alamin. Argeen jiraan isa. Garuu eenyu nan arguu fedhaani? Jawaar Mohammad arguu nan fedhaani. Jawaar Mohammadiif osoo Rabbi na agarsiisee biyya alaa keessa ta'e malee Ustaaz Zaakir Naayif jennaan namni sun nama Indiiti. Nama beekamaadha. Nama uummata musliima maashaallah uummata amantaa biraallee gara musliimummaatti fideenii jechuudhaani addunyaa kanarratti beekamee jiru jechuudha. Yoo wada waa isaan beektataa yookiin hin beektu ta'a. Osoo nama sana na agarsiise Rabbi na ajjeesina hin jedhaan. Maaliifi kennaa namni sun qabu nama meeqa hanga irraatti jechuudha. Kan inni bakka gara amantaatti fidee kara waa meeqaatti fideen jechuudhaani namoota meeqaaf fakkeenya ta'ee addunyaa ragaatti baateefii jirtu Ustaaz Zaakir Naayif osoo Rabbi ijaan nan agarsiisin nan ajjeesiniin jedhaani. Biyya ormaalluu yoo ta'e maa inni waan hawwite tokko numa bakka argita beekta. Nama kanan jedhaan. Tole guddaa galatoomii anillee asumarratti Ustaaz Raayyaa hedduu ni jaalladha. Nama ilaalchaa fi ilaalcha kallattii kamiinuu jechuudha. Oromummaattis ta'e amantaattis ta'e ilaalcha inni dhala namaaf qabu hedduun dinqisiifadha jechuudha. Hedduun dinqisiifadhas yoo dhugaa dubbadhe jechuudha. Nama dhugaadhaaf jiraatuu fi dhugaadhaaf jedhee lubbuu kennu akka Hacaaluu osoo argee garuu amma arguu hin danda'u malee hedduun jaalladha jechuudha. Lammaffaarratti immoo jaalala isiniin jedhaan jechuudha. Nama kamiifuu nama dhugaaf jiraate nama dhugaaf du'u akka Hacaaluu sinaa godhu jaalala uummataa fi jaalala sabaa immoo akka Ustaaz Raayyaa abbaa macaa sinaa godhu jedha jechuudha. Sababiin isaayyuu hedduu nama jaallatamaadha. Nama ilaalcha inni qabullee jechuudha. Baay'ee filadhaa. Ustaaz amma ati jette kana garuu hin beeku. Atis immoo akkuma jette afaan Itoophiyaa miti natti fakkaata miti. Kanaafiyyuu Itoophiyaa miti nama Indiiti. Kanaafuu hin beeku garuu isa kana hedduudha. Guddaa galatoomitillee kana nuuf deebisuu keedhaafi. Asuma irratti jechuudha dhalootaaf illee dhaamsa ati dhaamtu akkasumas illee filannoo wayii sii qopheessa jechuudha. Filannichi maal sitti fakkaate? Bifa qomoo yookiis immoo zarii isadhaan beekta. Gabaabina, dheerina, furdina shamarra ishee akkamitu bultiidhaaf ta'a. Ishee furdoo, ishee bifa qabdu, ishee gurraattii, ishee gabaabduu, akkasumas zarii qomoo akkasii keessa ishee kamtu gaa'ilaaf ta'a. Maal kun maal gaafii kun gaa mana abbaa seeraa dhaqamu wayyoonni gaafii mana murteetii yoo. Bakka kanatti maal seete beektaa? Namni kan inni nama filatu silumaa gosaati. Malkiidhaan nama filataa beektaani. Gosaaf malkiidhaan kan ilmi namaa nama filatu waa'ee bultii keessatti. Itti aansee immoo maal seete beektaani? Yeroo baay'ee anumarraa kaasee nama miidhagaa kana nan fedha. Nama miidhagaa baay'ee jaallataani. Namni baay'ee miidhage baay'ee rakkoo hin qaban dhiiras ta'e dubartiis ta'e maaliif beektaa? Yoo dubartii ta'e nama baay'eetu dhiira baay'ee ta'uwaani. Yoo dhiira ta'es immoo dhiira bareedaa dubartii baay'ee ta'uu miti. Kanaaf giddu galeessumatu bultiidhaaf jireenyaaf ta'a malee isa baay'ee qallates miti, isa baay'ee furdates miti, isa baay'ee fungeetaates miti giddu galeessan jedhaani akka kiyyatti. Tole asuma irratti jechuudha dhageessaniittu ati Sigimoonii dubartii dabbaa qabdu jaallataa dhugaa baasi.
Dabbaan egaa maali? Jalqabuma dhattee ijatu bakka sana nama rukutti beektaa waan dhattee ijji bakka sana nama rukuttuu biyyi namni intinaa ta'ani. Namni dhaqeenii bakka sana ilaalee waa'ee dabbaarraa dubbata malee dabbaadhumarraa amma kana jaallatee mitiin ilmi nama. Atiin jedhe. La anumti dabbaa jaallatee mitiin kana dhaqeenii bakka sana intinaa jedhuuni. Okay, jaallattee miti garuu ija turre si bu'aa jechuudha. Jaallattee miti ijumatu dhaqeenii bakka sana waan nu rukutuuf malee jaallattee mitiin. Tole, guddaa galatoomii. Okay, har'a dhugaa isin baasee jira dhaggeeffatanii jirtu. Tole, guddaa galatoomii gaaffii deebii. Gaaffii deebii keenya guyyaa har'aa irratti jechuudha. Dhaamsa ati qabdu hordoftootaaf akkasumas gorsa dhalootaaf qabdu dabarsuu dandeessa. Carraa siif kenneera. Okay, carraa kennuu kan keetiif guddaa galatoomii. Dhaamsan ijoollee keenya hundaaf warreen yeroo ammaa kana keessatti sooshaal miidiyaa irratti fayyadamaa jirtan. Beekaa keessan, wallaalaa keessan, guddaa keessan, xinnaa keessaniif akka sigmoo miidiyaatti jechuudha dhaamsan isinii dabarsu. Bakka jirutti wala kabajnu, wala dhaggeeffannu, tokkummaa keenya hacimsinu. Namni tokkummaa qabu yoomiyyuu taanaanii kufee hin kufuun jechuudha. Tokkummaa qabaannee jennaan immoo bakka yaadnee olitti sadarkaa guddaarra akka geenyu abdiinan qaba rabbi irratti qaxxalee jechuudha. Maa inni yeroo baay'ee jechuudha waan tokko yeroo dubbannu waan tokko yeroo haasofnu afaaniin maasha Allah namni amma kan keenya beekan namni amma kan keenya wal jaallatu hin jiru. Garuu hojii irratti zeeroodha hundi keenya jechuudha. Yeroo nam tokko yaada tokko yookiin gaafiif deebii tokkos namaaf dhiyeessu namni kun maal dubbataa jira maal hojjechaa jira jennee qajeelaan dhaggeeffannee jecha isaatiin gocha isaachi keessaa fudhannee jechi kun iddoo akkasitti bareedduudha iddoo akkasitti rakkina qabda jennee furmaatatti gochuu qabna malee callimnee jechuudhaani nam tokko koomentii isaallee yeroo kennuuf sana yaada mataa keessanii bahe yaada abbaan sun qabu irratti kennuu qabdu malee callistanii kennuunis hin barbaachisu. Turtii gaarii waan nu wajjin dabarsanii fi guddaa galatoomaa isiniin jenna jedha hundumti keessanii akkasumas sigmoo miidiyaaf warroonni haaraa taatan laayik godhaa akkasumas sabskiraayib godhaa sheer godhaa hordofaa isiniin jechuu barbaada. Galatoomaa shaaloom isiniin. Obboleewwan koo musliimaa biyya keessaa fi biyya alaa baga geessan ayyaana Ramadaanaa baga geessan ayyaana Ramadaanaa alaa fi keessaan kan jirtan martuu arguuf warri dheebotaa turtanuu guyyicha eegaa ji'oota lakkaa'aa kunoo dhufe ka'aa simadha kunoo dhufe ka'aa simadha kunoo dhufe ka'aa simadha. Xiqqaa fi guddaa hayyuu fi ogeessaa baganaaf geessan ayyaana addunyaalessaa hundumtuu arguuf kufee ka'ee fiiga innis dhufe burraaqee guyyaa isaa innis dhufe burraaqee guyyaa isaa burraaqee guyyaa isaa. Dhaamsan isiniif qaba obboleewwan koo musliimaa warra nagaan eegalee nagaan xumuru warra rabbisaa yaadatee mirgaan galu yakkasaa yaadatee kan daandii sirreeffatu hundasaa jibbee kan dhugaaf jilbeenfatu hundasaa jibbee dhugaaf kan jilbeenfatu hunda keessa na taasisu naaf ta'a warra gammachuu naaf ta'a warra gammachuu. Amantaan adda taanus walitti qabna oromummaa sana qofaaree narraa qabdu namummaa ani intala gandaa miti kan baqqalaa garbaa na barsiisee hacee ilmi hundeessaa amantaa nama kamuu wajjuman ayyaanessaa. Amantaan adda taanus walitti qabna oromummaa sana qofaaree narraa qabdu namummaa ani intala gandaa miti kan baqqalaa garbaa na barsiisee haceen ilmi hundeessaa amantaa nama kamuu wajjuman ayyaanessaa. Baganaaf geessan golee dharfanuu homtuu isin hin danqu nagumaan xumurtu homtuu isin hin danqu nagumaan xumurtu. Kabajamaa yaadee ulfaataa kan waan hunda baattu xinnaa fi guddaaf jaalala kan laattu kaleessa dagachiiftee jireenya haaraaf kan qopheessitu rabbi faanaa kan nama haasofsiistu baga dhuftee hundumaa sisimata ayyaana kee dilbii eebba kee tirfii gammachuun kee dinqii biiftuun kee warqii nama deebista sirrii ni araarsita rabbitti ayyaana kee dilbii eebba kee tirfii gammachuun kee dinqii biiftuun kee warqii nama deebista sirrii ni araarsita rabbitti
baga geessan hordoftoonni amantaa musliimaa maraan isin jechuu barbaada hundumti keessan nagaatiin eegalaa nagaan naaf xumuraa amantaan gargar taanus oromummaaf namummaa narraa qabu isinan jaalladha hunda